BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Eertiraan dhaabbata walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD keessaa ba'uu beeksifte. Seerri Itiyoophiyaa waa'ee saalquunnamtii saala wal fakkaataa maal akka jedhu ogeessa seeraa gaafate. Miidhamtichi gochi mindiisaa kun namni irratti raawwatame sababa kanaan lubbuu fi kan balleessu miidhaa cimaa umurii guutuu ka adabsiisuu danda'u ni ka'a. Mudannoo haadha ijoollee aleellaa faannootiin si'a sadaffaaf qeerraa baqatanii. Shiftaa biyya taa'uu kana immoo anuma nurraa kaasuudhaaf barakkatanii simanii yoo akka sagaboo beelonee dheebonnu kana ijoolleen kunis mammaa kana immoo akka isheen nabootu dhageessu miti natti naannotee sidi nyaata na itteeni. Odeeffannoo ispoortiis qabnaa dhiyaadha. Eertiraan miseensummaa dhaabbata walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD keessaa ba'uu beeksiste. Ministeerri beeksisaa biyyattii akka jedhutti Eertiraan murtee kana barreessaa olaanaa dhaabbatichaaf ibsiteetti. IGAD ibsa Eertiraa hordofee Eertiraan miseensummaa dhaabbatichaa keessaa ba'uutti gaddeeraa jedhe. Darajjii Gonfaa. Eertiraan miseensummaa IGAD keessaa waayitoo baastu kun kan jalqabaa miti. Bara 2007 keessa dhaabbatichi waan uummanni biyyoota miseensa ta'anii addatti immoo Eertiraan irraa eegdu ba'uu hin dandeenye sababa jedhuun miseensummaa dhaabbatichaa dhiiftee ture. Turtii waggoota 16 booda immoo bara 2023 deebitee miseensummaa haaromfatte. Miseensummaatti deebi'uun ishii dhaabbatichi rifoormii Eertiraan akka dhufu barbaaddu raawwachuu mala abdii jedhuun ta'u ministeerri beeksisaa Eertiraa kun kan himan. Ministeerichi ibsa baase kana keessatti sababa ammas irra deebiidhaan miseensummaa keessaa baateef yoo ibsu dantaa Eertiraa eegaa hin jiru tasgabbii fi fedha uummata naannichaas kabachiisuu hin dandeenye jedheera. IGAD haala nama gaabbisiisuun gaafatama kennamee fi barbaachisummaa isaa mirkaneessuurraa boodatti deebi'uu itti fufeeraa jedha. Ibsi kun itti dabaluunis IGAD miseensota isaaf faayidaa tarsimaawaa irraa eegamu kan nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuun walitti hidhamiinsa jabeessuu jedhu hin milkeessine jechuudhaan qeeqeera. Tasgabbii naannichaatiifis gumaacha guddaa gochuu hin dandeenye jedhe. Dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD bara 1980 keessa baha Afrikaatti weerara waannisaa fi gogiinsa muudateef furmaata waaraa kennuudhaaf kaka'umsa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin kan hundeeffame. Biyyoonni 8 Itiyoophiyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Sudaanii fi Ugaandaan miseensota IGAD hundeessan yoo ta'an Eertiraa fi Sudaan kibbaa booda irratti makaman. Waggoota 10 booda bara 1996 dhaabbatichi kaayyoo fi galma isaa bal'isuudhaan bifa ammaa kana qabatee akka haaratti gurmaa'e. Dhaabbatichi bara 1996tti nagaa fi tasgabbii walta'iinsa dinagdee fi waltumsuu of keessatti qabatee hojii isaa hojjetaa jira. Hidhattoonni faannoo Oromiyaa keessaa iddoo aleellaa irra deddeebiidhaan raawwatan keessaa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuuti. Aanaan Kiiramuu gama laga Abbayyaatiin naannoo Amaaraatu daangessa. Haati ijoollee isaanii wajjiniin si'a sadaffaadhaaf qeerraa baqatan qabeenya isaanii hidhattootaan saamamanii karaa irratti kufuudha haasa'u. Sa'a dorrobaa koo ooffatani boqqolloo sassaabuudhaaf saqalaa ijaarree dhiisnee baqannee jedhan. Maatii olaanaatu haasofsiise. Mana keenya buqqaanee nyaannu qabnu miini keenya warafamee badee gaafa bultii 30 mana keenya baanee kun ammoo akkasitti fayyumata gulaallee barandaa namaa jala keenya horii keenya hin jenne mana keenya cufannee qabiyyee keenya akkuma dhiifneetti maasiimatti dhiifnee kun rakkachaa jirra. Gaafa isaan dhufan sana haala ture meenatti maa yeroo san maal hojjechaa turtan isin haala itti baqattan meenatti maa? Haala itti baqannee dhufnee nutti namnitee balbala koo dhaabattee balbuna koo keessatti dhukaafnaan daa'ima nan baadhaa daa'ima sana baadhee qullaama koo kufee gangaladhee caccabe meeqa kufee ka'een isaan jalaatii olii lubbuu koo daggala keessa dhaqee ciiseen takkaa dayyaa keessa ciifnaa takkaa dhannee nuugii keessa ciifnaa kanaan inni jalaa ba'ee gara magaalaatti ol ba'e. Ijoollee keessan meeqa fudhattanii baatan? Ijoollee 3 fudhadheen bahee nyaattu dhabdee namatu dinga tokko shooroo margeetti naa daddarbatee naannoo karaatti kooshee lubbuu isheetti deebe. Haalatti mana baatan meenatti maa raftanii ture yeroo sassin? Reefu mana banannee manaatii gadi baanaa nuti gadi baanuu dhukaafni dhuka'ee namni babbaqatee sinitti namni jedhanii isuma kanaan akkuma jirutti abbaan uffannaa uffatee abbaa qabaa akkasumatti qilluba keenya baane. Qonnaan bulaadha isin qabeenyi qabdan maal fakkaata wanni dhiistanii achi baatan?
qabdan? Maal nuti hin qabne maaltu jira? Buna qabnaa, baaqelaa qabnaa, boqqolloo qabnaa, barbaree qabnaa, xaafii qabnaa. Waan nuti hin qabne hin jiru hundinuu bunni balbalaa diimatee jira. Gannee hunduma isaa barbaree isa otuu funaannii akkasumatti gannee ma baane. Maaltu isinitti dhaga'ama? Amma waan dhiistanii qabeenya buna keessan waan achitti dhiistanii baatasan amma waggaa yaaddan. Maaltu nutti hin dhaga'amuree lubbuu qabnaaf adeemna malee. Dhamaa keenyoo handafqaa ganna baanee gannee baanee shiftaa biyya taa'u kanammoo anuma nurraa kaasuudhaaf rakkatneeti malee yoo akkas agaboo beelonee dheebonnu kana. Ijoolleen kunis mammaa kanammoo akka isheen nabootu dhageessu miti natti naannotee fidi nyaata na jetteeni. Bakka amma qubattaniitti rakkina keessa jirtu maal? Rakkina guddaa keessa jirra malee maala ofii akka feene yoo ta'an daa'imman jalaa kana malee. Si'a sadeffaadha kun si'a sadeeffaa nutti deebu. Otuu ji'a gahin nutti deeban miila namoo kun. Maal akka ta'uu gaafattu isin mootummaa amma? Nuwan nuti gaafannuuf hin taaleeyyii kana akka nurraan buqqisee maballeessee naan qe'ee keenyatti deebinu nuti barbaadna mootummaan nu gargaaru. Waan manatti yaadannoo sammuutti isinaaf maali amma? Maal hundumaa gannee dhufne mana maal hin qabnure waan hundumaa qabnaa manumatti gannee ma baane malee mana keenya iyyuu hin cufanne banaa akkasumatti banaa gannee baane mana hin qollofanne moo mi'a keenya fudhanne moo sadaakkannee bukeeffanne toshanne moo sadaakkanne bukeeffanne moo maal goone daa'imni keenya harka keenyatti dhumtu kun. Maaliif akkanatti isinitti deddeebi'u? Maal mootummaa malakaan kana nutti fide nurraa kaasuu dadhabee rakkinni keenya itti fuu lubbuun namaa baduu dhiigni namaa dhangala'u daa'imni namaa beelotee dheebottuutti dhaga'amu madideen namni kan nutti sadeeffaa deebama miti. Horii saamame mi'eeffatanii isaan foon nyaachuu mi'eeffatanii nuti addanaa nyaannu dhabnee rakkannaa horiin keenya saamamee hin deebine amma nuti mataa koo kun dhaqee dorrobaan karaatti dhaleennaan dhaga fudhatanii na jalaa badanii mana koo kukkutanii kireenan irra rafu mi'anani manaa qabu. Qullaa godhanii narraa sokkanii dorrobaa fudhatanii dhalteennaan karaatti qolee isaaniitti baadhatanii sokkanii na jala eddesii immoo wanuma uffannu iyyuu dhabnee biddilibsni ibsaa nuti ibsannu nurraa cira waan dubbatamu miti garuu kun waan amma kanaa namni dubbannu iyyuu maala dandeenya. Aleellaa Sadaasa 30 hidhattoonni faannoo aanaa kiiramuu keessatti raawwataniin hawaasni qeerraa buqqeera jedhame kanarratti aangawoota aanaa fi godinichaarraa deebii argachuudhaaf yaalleen milkoofne. Gandoota aanichaa keessatti hidhattoonni faannoo aangawoota mootummaa dabalatee namoota nagaa hedduu ajjeesaniiru. Jiraattonni aanichaas aanaalee ollaatti baqachuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa eeyyama yeroo waraanaa itti daatan xumuran biyya ari'uun dura fedhii isaaniitiin Ameerikaadhaa akka ba'an guyyoota 60 kennite. Ministeerri nageenyaa biyyattii haalli amma Itoophiyaa keessa jiru nageenya lammiileetiif yaaddoo akka hin taane hubachuudhaan murtoo kanarra ga'uu ibseera. Akka tilmaama ministeera nageenyaa biyyattiitti lammiileen Itoophiyaa 5,000 ol ta'an yeroo ammaa maqaa waraana daachuu jedhuun Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee nagaa Aljeers erga mallatteeffame waggaa 25ffaa guutuusaa hordofee rakkoo jidduu isaanii jiru akka mariidhaan hiikkatan waamicha dhiyeessan. Ibsi Guuteres kun yeroo waldhabdeen biyyoota lamaanii hammaataa jirutti dhaga'ame. Dhalattoonni Itoophiyaa 9 Yuunaayitid Isteetsi yakka balaafamaa raawwatan jedhamuudhaan adda baafaman bulchiinsi Doonaald Tiraamp godaantota irratti tarkaanfii jabaa fudhataa jiruurraan kan ka'e waajjirri dhimma biyya keessaa Ameerikaa lammiilee biyya alaa yakka hamaa dalagan jedhee tarreessee ifa baaseera. Itoophiyaan biyyoota saalqunnamtii namoota saala walfakkaataa gidduutti raawwatamu dhorkan keessaa tokko. Dhimmi saalqunnamtii namoota saala walfakkaataa qaban gidduutti raawwatamu yeroo garaagaraatti ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa yeroo ta'an mul'ata. Ofii seerri yakkaa Itoophiyaa waa'ee saalqunnamtii saala walfakkaataa maal jedhama? Waajjira Abbaa Alangaa Godina Baaleetti abbaa adeemsa yakkoota adda addaa akka ta'an obbo Adam Usmaan yakka akkasii hidhaa umurii guutuun adabsiisutti akka ga'u himu. Waa'ee lakkoo Abtaamuu Xibabuutu dubbise. Dhimmoota gochoota yakkisiisaa ta'e keessa yookaan dhorkamaa godhama keessaa tokko saalqunnamtii amala uumamaaf faallaa ta'een namni tokko nama biraa kan isa wajjin saala wal fakkaataa qabu wajjin gocha mijjiisaa yookaan safuu hawaasaaf kan faallaa ta'e raawwate ka adabsiisu haayaa jechuudha. Keewwata 630 jalatti koota akkanaa kana wantoonni cimsuu danda'an. Inni tokkoffaa balleessichi rakkina maallaqaa yookiin mindeessa nama balleesse kanarratti jireenya isaa rarraa'aa jiraate jechuudha. Dhimmoota maxxantummaa namichaa kanatti garmalee fayyadamuun keewwata 629 jalatti gochoonni gaarii ibsine kun kanneen wajjin wal qabatee raawwatu jechuudha.
kunis hidhaa salphaa waggaa tokko gadi hin taane yookiin haalli ulfaataa yommuu mudatu hidhaa cimaa waggaa 10 hin caalleen ni adabama jedha. Walitti dhufeenyi isaatii fi walitti dhufeenyi miidhama yakkicha kan ol kaasu ta'uusaa ibsa. Keewwatuma kana muraa lama jalatti adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 15 gahuu danda'u kan ta'u jedha. Innis balleessichi humnaan doorsisaan yookiin gidirsuun ofirraa ittisuu dadhabuu itti garmalee kan fayyadame yookiin jedhee lama muraa jalatti balleessichi miidhamticha yookaan miidhamtittii dhukkuba nafsaalaa akka qabu osoo beeku kan itti dabarse yoo ta'e yookiin jedhee ammas miidhamtichi yookaan miidhamtittiin dhiphina leeyyoo yookiin abdii kutachuu irraa kan ka'e kan of ajjeeste yoo ta'eedha jedhee dhimmoonni kunniin adabbii gubbatti tokko kunniin hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 15 gahuun adabamuu akka danda'u keessatti kaa'ee jira. Keewwata 631 jalatti ammoo miidhaa mandiisaa fi gochi biroo kabaja qulqullummaa faallaa ta'e ijoollee gaa'ela geenye yoo ta'e miidhamtichi jidduu waggaa 13 fi waggaa 18 kan jiru yoo ta'e namni akka raawwate kun hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 15 gahuun umriin miidhamtichaa waggaa 13 gadi yommuu ta'u hidhaa cimaa waggaa 15 hanga waggaa 25 gahuun kan adabamuu danda'u jechuu isaa keessatti hammachiisee jira. Mandiisaa jechuun dubartii jidduutti dhiira jidduutti illee ibsama isaa waliigalaatiin kan ilaalamu ta'u namni kamiyyuu ijoollee isa waliin saala wal fakkaatu qabuu fi jedhee keewwata 631 muraa 3 jalatti ammas gocha kabaja qulqullummaa fi faallaa ta'e akaakuu biroo kamiyyuu kan raawwate yoo ta'e hidhaa salphaan adamamaa jechuudha. Inni kun dhimmootuma tuttuqillee wantoota biraa akkamiyyuu tuttuqaan xixiqqoonis jechuudha. Qaamuma ishiillee yoo tuqe dubartiin taate dubartii qaama yoo tuttuqte jechuudha. Kunis kan adabsiisu ta'uu seerichiin ka'a. Miidhamtichi gochi mandiisaa kun namni irratti raawwatame ijoollee gaa'ela geenye irratti raawwate sababa kanaan namni kun lubbuu fi kan balleessu yoo ta'e miidhamaan jechuudha. Hidhaa cimaa umurii guutuu akka adabsiisuu danda'u ni ka'a jechuudha. Keeyyatawwan naaf eertan keessatti dhimmi kabaja qulqullummaa jedhu irra deddeebiidhaan ni ka'a. Kabaja qulqullummaa yeroo jedhu maal jechuu isaati? Fakkeenyaaf waan dhoorkaa ta'e hawaasa keessatti wanti dhibbamaa ta'e nama tokko deemtee qaama isaa tuttuquun namoonni nama gocha akkanaa kun namni karaarra osoo deemu qaama namaa tuttuquun fakkeenyaaf ijoollee bifa akkanaa qaban kasaalaan wal fakkaatan karaarratti bakki matee wayiiyyuu qaamuma isaa tuttuquun jechuudha. Qullaa isaa tuttuquun kanneen hawaasa keessatti dhimmoota jibbisiisaa ta'e kanneen kan dabalatu ta'a. Mee gochaan kun yookaan yakki kun hagam babal'ataadha? Hagam irra deddeebiidhaan mudata? Naannolee magaalaa gurguddoo yoo ta'e malee naannoo naannoo giddu galeessa irraa fakkaatuun tiraanzaakshiniin isaa namoota baay'ee aadaa garaagaraa qabuun bakka walitti hin dhufneen baay'ee akkasuma daamita hawaasa keessatti baay'ee jibbamaadha waan ta'eef gadi bu'aadha jechuudha. Baay'ee biyyoota warra lixaa kanneen irratti akka mirgaatti yeroo itti kaafamu jira. Dhimmoota akkasii attaachimantii magaalota akkas qaamotii akkasii wajjin attaachimantii qaban irratti uffatanis ta'u maaliinis ta'u gochiin akkasii jiraachuu isaa kallattii garaagaraatiin ni agartaa jechuudha. Waggaa waggaan dubartoota miiliyoonaan lakkaa'amantu gama oonlaayiniin miidhaan saalaa irratti qaqqabama. Arrabsoo fi doorsa hedduutu keessumaa dubartoota beekamoo ta'an irra gahaa jedha gabaasaaleen. Itoophiyaa keessattuu haalli kun maal fakkaata? Dhiironni aleellaa gama oonlaayiniin dubartoota irra ga'u ittisuu keessatti gahee akkamii qabu? Firaa'ol Balaay kana qixeessiteetti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haleellaan akkasii kun dubartoota oonlaayinii irraa dhiibuun sagalee isaanii ukkaamsaa jedha. Dubartoonni harka 58 ta'anis rakkoo kanaaf akka saaxilaman dhaabbatichi ni ibsa. Keessumaa Afrikaa keessatti dubartoonni hooggansarra jiran siyaasa irratti hirmaatan gaazexeessitoonni haleellaa akkasii kanaaf saaxilamoodha. Dubartoota Itoophiyaa, Keeniyaa, Yuugaandaa, Seenegaalii fi Afrikaa kibbaatti afgaaffiin taasifameef keessaa harki 28 kan ta'an haleellaan akkasii akka irra ga'u dubbataniiru. Waltajjii dijitaalaa kanarratti haleellaa saalaa dubartoota irra ga'u keessaa tokko odeeffannoo dhuunfaa saaxiluudha. Kunis balaa jireenya dhugaa kan akka bahuuf galumsa namaa hordofuu, doorsisaa fi miidhaa qaamaallee hordofsiisuu ni danda'a. Haleellaan dijitaalaa biraa qabiyyee diip feek jedhamudha. Qabiyyeen kun hubannoo namtolchee yookiin AI'dhaan kan hojjetamu yoo ta'u, taatee tokko akka dhugumaan mudateetti fakkeessee agarsiisa. Mala kanaan namooti beekamoo fi idilee qabiyyeen saalquunnamtii irratti hojjetameera. Haleellaa saalaa oonlaayinii kanaan irra jireessaan kan miidhamu dubartootadha. Kallattiinis ta'e alkallattiin immoo dhimma kana falmachaa turaniiru. Dhiirotni hoo haleellaa saalaa oonlaayinis ta'e oonlaayiniitiin alatti akkamiin dubartoota eeguu danda'u? akkamiin shoora isaanii bahachuu danda'u? I mean it's a right thing to do, just ነው ለጀስቲስ የሚደረግ ነገር ነው ምናምን
ግን ብዙ ሰው ለዛ ብሎ ያደርገዋል። dhiirotni haleellaa saalaa dubartoota irra ga'u kan falmuu qaban dhimma haqaa waan ta'eef garuu namni baay'een isa kanaaf jedhee godha jedhee hin amanu. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi dubartootaa harka 50 olidha. Isaan bahanii hin baratan taanaan mirgi isaanii hin kabajamu taanaan humna walakkaa uummataa dhiistee guddinni biyyaa hin yaadamu. Dhimmi biraan caasaan hawaasaa saalaa loogii taasisuu dubartoota miidhus dhiirota irratti dhiibbaa ni taasisa. Kanaaf dhiirotni haleellaa saalaa dubartootaa balaaleffachuu qabu. Itoophiyaa keessa bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hamma seerri fooyya'utti haadha warraa reebuun seeraan eeyyamamaa ture. Kanaaf waanuma sirriidha itti fakkaata. Haleellaa saalaa raawwachuun akka dhiirummaa agarsiisutti illee lakkaa'ama. Kanaaf seerri cimaan barbaachisaadha. Seerri Itoophiyaa haleellaa dijitaalaa adabuu jiraa'ee kan jedhu seeronni jiru heerarraa yookaan kaanu ta'ee heerri biyya kanaa mirga walqixxummaa dubartootaaf dhiirotaa hin mirkaneessaa, beekamtiin kennaa, mirga piraayiveesii hin eegaa, akkasumallee kabaja namaa maqaa namaa akka eegamu heerri biyya kanaa akka mirga namaatti waan beekamtii kennuuf hin jira. Baay'inaan haleellaan dubartoota irra ga'u karaa dhiiraati waan ta'eef kun beekamaadha. Dhiirota immoo ingeej gochuun waan kan akka isaan hubatan gochuun baay'ee hir'isuu danda'a. Haleellaa kana hir'isuu danda'a. Sababiinsaa dargaggooti yookiin dhiiroti haleellaa kana gaggeessan haleellaa saalaa dubartoota irratti gaggeessanii irra caalaansaa rakkoo hubannaa rakkoo awarenessii ta'uunsaa waan beekamuufi ani akkasitti waan fudhadhuuf yoo xiqqaate gama kanaan engeejimentiin otoo jiraatee yookiin immoo akka gaappiitti wanti mul'atu dhaabbileen mirga dubartootaa irratti hojjetan dhiirota engeej yeroo godhan dhiirotaaf hubannaa akkasii yeroo isaan uumuudhaaf yaalii godhan baay'ee hin mul'atu. Miidhaan saalaa yookiin haleellaan saalaa dubartoota ollaa yookiin dubartoota kaanirraa akka hin geenyeef hubannaan uumamee waan kanarratti hojjetamee haleellaan kun sirriitti lakkoofsa gadi hir'achuu danda'a jedhee yaada. Amma immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatu nu bira jira. Zalaalam, taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii sanbattan irra taphataman jiru isaan kan fa'iiti. Ayyee hirphaa har'a leenjistoonni ibsa kennaa jiru. Tapha boruuf iftaan gaggeeffamu dursanii jechuudha. Miikael Arteetaan jalqabarra ibsa kennee jira. Miidhama taphattoota ilaalchisee kanneen miidhamanii osoo hin deebiin hafan kan akka Saalibaa fa'aa Maagaalesh fa'aa fi kaan ilaalchisee ibsa guutuu kennuu hin barbaanne tarii filannoo taphattoota isaa dhoksuuf yaadee ta'uu ni danda'a. Garuu Gabriel Jesus deebi'ee jira. Waggaa tokkotti dhiyaatee jira erga miidhamee taphataan kun tapha Shaampiyoons Liigii irratti deebi'ee sochii gaarii taasisee jira. Inni ga'umsa isaa duraanitti deebi'ee filannoo jalqabaa keessa galuu ni danda'a. Ji'a amajjii kanattis gurguruudhaaf fedhii hin qabu jedhee jira Arteetaan. Kan biraa Maartiin Zubimandiidhaan akka malee jaajee jira. Taphataan kun baranuma gara kilaba keenya dhufee ga'umsi inni argisiisee ajaa'iba jedhee jira. Laaliigaa keessaa dhufee gara Pirimeer Liigiitti madaqee ga'umsa akka kan argisiisuunsa baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Inni taphatee immoo quufa hin jennedha jedhee ibsee jira jechuudha. Arsenaal Wolvesiin kan morkatu ta'a. Wolves bara kana qabxii 2 qofadha kan inni qabu ammaatti kilabiin sadarkaa kanarratti qabxii 2 qofa argatee beeku seenaa Pirimeer Liigii Ingilizii keessa hin jiru. Kan biraa Cheelsiin Everton wajjiniitiin taphata. Enzo Mareskaan leenjisaa jabaa ji'a xumurame kana yookaan kan sadaasaa ta'uun filamee jira. Shaampiyoons Liigii keessattis Pirimeer Liigii keessattis milkaa'ee jira. Kanaaf Cheelsiin kilaboota dorgomaa ta'an keessaatii tokko jechuudha. Tolee, gama biraatiin leenjisaan Liverpool Arne Slot waa'ee Mohamed Salah irra deebiidhaan waan kaasan qabanii. Har'a ganama Mohamed Salah waliin marii akka taasisaniiran himanii jiru Arne Slot. Marii akkamii waliigaltee akkamii irra kagaaniin ibsine garuu Mohamed Salah wajjin qofaatti dubbachuun barbaada jedhanii takkaayyuu garee keenya keessaatii ala hin goone hin barbaannus hin jenne jedhanii dubbatanii jiru. Tapha Brighton wajjiniitiin taasisan sanbata boruu irratti jechuudha. Filannoon isaanii maal akka ta'u adda baasinee kan ilaallu ta'a. Tolee, gaaf dilbataas taphoonni eegaman jiranii mee taphoota kan fa'aati baay'ee kan eegaman? Ayyee taphni Manchester City fi Crystal Palace wajjiniin gaggeeffamu haalaan kan eegamu ta'a. Palace bara kana ga'umsa ajaa'iba argisiisaa jira. Taphattoota jajjaboo gurgure ammoo injifataa jira. Manchester Citynis Arsenaal wajjiniitiin garaagarummaan qabxii qabu amma xiqqaatee jira wanta ta'eef sanatti fufuu barbaada Pep Guardiolaan. Tottenham Hotspur Nottingham Forest
Forest wajjin Sunderland Newcastle wajjin West Ham Aston Villa wajjin morkiin taasifamus kan eegamu ta'a. Aston Villaan qabxii 30 gahatee jira erga Arsenaaliin mo'ate West Ham immoo kufaatirra ooluuf jecha Nuno Espirito fooyya'insa argisiisaa jira injifannoon argatiin iyyuu malee falmii jabaa sittis ilaaluu dandeenya. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef galatoome. Sagantaa har'aa kanumaan goolabnaa hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan darajii gonfaa qopheessuudhaan isin faana turre wixata qophii biraan deebina nagaatti.